Oromoon gaafa nama galateeffatu itti yaannee siif haa kennu jedha. Maarree FM'n hawaasa xiyyeeffate yuunivarsiitii Mattuu 95 Tuqachaa immoo qabiyyee haaraa maqaan isaa jecha hawaasaa irratti ijaarame qabatee dhufee jira. Barnoota beekumsa hawaasaa durii haga yaada har'aatti baga nagaan dhuftan isin jenna. Qophiin itti yaannee sagantaa raadiyoo beekumsa hawaasaa durii fi ilaalchi yeroo ammaa keessatti walitti dhufu torbanii seenaa, afaanii fi aadaa, ogummaa hawaasaa, barnootaa fi beekumsa hawaasaa babbadanii jiran kan barbaade qe'ee keenyatti deebisu. dhaloota barnoota jibbuutti jaalala barnootaa kan horu. Rakkoowwan qulqullina barnootaa keessumattuu gamaan keenya guddisuuf hayyoota ateeree. Dabalataanis maanguddoota hayyootaa fi qaamolee adda addaa affeeruun yaadolee falmisiisoo irratti kan mariisisudha. Maal kana qofaree dhaggeeffattoonni dhaamsa isaanii karaalee aartii garaagaraatiin karaa sagalee isaanii yookaan barreeffamaan nuuf ergan kanneen isin bashannansiisan, isin barsiisan, gurree soofree waan qulqulluu taate qilleensarra isiniif oolchina. Itti yaanneen kan namoota dandeettii fi fedhii qabaniin qophaa'e sagantaa barsiisuu fi bashannansiisuu qofa osoo hin taane iddoo yaada falmii fi haaromsi itti uumamuu danda'udha. Itti yaanneen yeroo dhiyootti FM hawaasa xiyyeeffataa yuunivarsiitii Mattuu 95.6 irratti waliin turtii akka taasiftan isin affeerree jirra. Waan keenya barannee waan addunyaa habarru. Waan darbee gaafannee har'aaf mari'annee boriif haa yaadnu. Kanaaf immoo sagantaan itti yaannee maaddii hundirraa sooratu ni qopheessa. Odeeffannoo dabalataaf karaa toora bilbila keenya 0967650013 yookiin ammoo 0908799365 irratti nu bilbilaa. Itti yaannee yeroo dhiyootti.